Harka fuunee hordoftoota dubbii dirree dinagdee akkuma kaleessa dheengaddaa akkuma yeroo kaanii nagaan keenya inni ho'aan inni kan dinagdeedha bakka jirtan hundumaatti isin qaqqabu nagaan koo inni ho'aan isa inni waa'ee dinagdee guddina dinagdee keessanii isiniif hawwu inni qonna keessan irratti daldala keessan irratti hojii tajaajila gosa tajaajila kennuu keessan irratti guddinaaf dagaaginaaf bal'achuu isin hawwu nagaan koo inni ho'aan kan dinagdee bakka jirtan hundumaatti isin qaqqabu egaan arras dubbii jabaa tokko keessumatti dhaloota ol deemu namoota gara madda galiitti hojjettoota mootummaa miti mootummaaf sadarkaa dinagdee garaa irra jiran jireenya isaanii wayyeessuuf hiyyuma mo'atanii darbuudhaaf kan barbaadanii fi dhimma waayitawaadhaaf barbaachisaa ta'e mata duree tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira hamma dhuma sagantaa keessanitti turtiin keessan hanaa wajjin haa ta'uun isiniin jechuu barbaada namoota baay'ee gargaaraa namoota hojiirra jiran namoota hojiitti galuu barbaadan namoota hojii jalqabanii kallattii garaagaraatti keessa isaaniitti danqaadhaaf wal'aansoon isaan mudate hundumaa dhimma gargaaruudha sababa ta'ee fi adaraa keessan viidiyoo kana sheeri gochuu namoota beektan biraan ga'u akka hin dagannaniin asumaan galfata isinitti kenna harragaan mata dureen irratti mari'annu maali gara biizinesiitti gaafa galu hojii daldalaa tokko hojjechuu gaafa barbaannu madda galii tokko irratti bobba'uu gaafa barbaannu yookaan immoo jijjiirama dinagdee tokko fiduudhaaf gaafa barbaannu inni jalqaba irratti nu barbaachisu keessaa tokko maali ka jedhu sananii har'a isiniif hiruudhaaf dhufeetiin jira dhimmi kun dhimma jabaadha dhimmi kun dhimma xinsammuuti dhimma keessa nama qalbii namaa laallatu innis ofitti amanamummaa attamitti qabaachuu dandeenya ka jedhuu fi ofitti amanamummaan kun maali attamitti gabbifannaa qabiyyeen isaa maal ka jedhutun yaada xiinsammuu qorannoof qo'annoo garaagaraarraa walitti qaban isiniif hiruudhaaf dhufeetiin jira irra deebi'een isin hafeera turtiin keessan hamma dhumaatti anaa wajjin haa ta'u egaan ofitti amanamummaan dhimma ijoo jabaadha sirna barnoota gosa xiinsammuu keessatti sadarkaa digiriitti kursi hedduun kan itti baratamudha kan ittiin qorannoon garaagaraa irratti geggeeffamudha ofitti amanamummaan xiqqaaf hin barbaachisa guddaadhaaf hin barbaachisa ofitti amanuun isa daldaluuf hin barbaachisa isa qotuuf hin barbaachisa isa magaalaa jiruuf hin barbaachisa isa baadiyyaa jiruuf hin barbaachisa ofitti amanuun isa hoogganuuf hin barbaachisa isa hoogganamuufis hin barbaachisa gosa amantiin ilaallatu sadarkaa umurii hin ilaallatu sadarkaa barnootaa hin ilaallatu kallattii hundumaatti namni hundinuu ofitti amanamummaa ga'aa ta'e qabaachuu danda'utu irra jira namni ofitti amanamummaa ga'aa ta'e hin qabaatin yookaan immoo ofitti amanamummaa fayyaalessa ta'e hin qabaatin galma akka hin geenye qorannoon saayinsiin xiinsammuudha iddoo garaagaraatti qoratamee argisiisaa jechaadha kanaaf ofitti amanamummaan qabeenya guddaadha ofitti amanamuu dadhabdee jennaan of shakkita of jibbita of xinneessita nan ga'a jettee yaaddu nan dadhabu waan kana jettee hin yaaddu taanaan jireenyi kee qisaasamaa fi rakkoo hamaa keessa jira jechaadha kanaaf ofitti amanuun qabeenya hundumaa caalaa dursee kan dhufuun irra jiru ofitti amanuu danda'uudha keessumatti kan akka hawaasa keenya sirna as dhufaatiin isaallee yoo gosa dinagdee hundumaa irratti kan bobba'ee jiru yoo ta'e akka qorannoo sirna gadaa keessatti mul'isuttis Oromoon qonna midhaan irratti bobba'ee jira Oromoon horsiisa beeladaa irratti bobba'ee jira kunuunsa qabeenyaaf irraa fayyadamuu irratti bobba'ee jira Oromoon daldala irratti illee bobba'eeti jira gosni kun illee keessumatti Oromoo keessa daldala kan baay'ee specializii godhan gosa Oromoo keessaa adda durummaan kan beekantu jira garuu baroota keessatti Oromootti maqaan kenname maaliidha inni horii horsiisa qote bulaadha baadiyyaadha biyyeedha wajjin wallaansoo qaba qabeenya uumamaa duwwaa wajjin wallaansoo qaba kan jedhaniin kana cabsinee ba'uudhaaf akka eenyu magaalaa keessatti hojjetee jijjiirame waajjira guddaa seenee sadarkaa guddaa irra ga'e investmentiitti seenee bal'ate jijjiirama guddaa sadarkaa biyyaaf sadarkaa naannoo isaatiif sadarkaa kamitti fidi aanillee ni danda'a Oromoon ni danda'a jechuudhaaf inni jalqaba akka hawaasaatti akka maatiitti akka hiriyaaf akka dhuunfaatti gabbifachuun nurra jiru keessaa inni tokko gaan ijoo dubbiitii ofitti amanamummaa qabaachuu danda'u nurra jira bakka hojjennu hundumaatti
sabaaf sablammii keessa jiru hundumaatti yoo biyya Arabaa jirrate Awurooppaadhaaf Ameerikaa jirrate biyyoota Afrikaa garaagaraa keessa jirra yoo ta'e Oromiyaa keessaa fi Itoophiyaa keessaa naannolee garaagaraa keessa jirra yoo ta'e bakka jirru hundumaatti humna ofitti amanamummaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Maal jechaadha kanaaf ofitti amanamummaa jechuun maali? Of tuuluudha. Of kaabuudha, waan hin taane ta'anii argamuudha, lafa hin geenye ga'eera jechuudha, of dhiibuudha, of lallabaa, of beeksisa. Maaliidha ofitti amanuun kun? Self esteem inni jennu kun maaliidha inni? Isa kanatu mari'achuudhaaf egaan gara keessan dhufeetiin jira. Turtiin keessan amma dhumaatti anaa wajjin ta'u ijoo dubbii qabadhee dhufee daddafeen isiniif hiruu yaala. Isinis gurra keessan gara kootti naaqeensa viidiyoo kana hunduma biraan ga'uudhaanii ko'aapireetii godhaa jechuudha. Kana keessatti hirmaadhaa wal leenjifnaa, wal gorsinaa, hamma beennu waliifirraa harka wal qabannee akka hawaasaatti daangaa tokko akka daangaa tokkootti dinagdeen lafaa kaana gaafa san waanjoo nurratti ulfaatee jiru hundumaa cabsuu dandeenya jechuudha. Gaafan viidiyoo kana hojjedhu gadda guddaa keessa taa'eeti kan inni hojjechaati jiru. Uummanni keenya Horroo Guduruu Wallaggaa jiran finxaaleeyyii naannoo Amaaraatiin weeraramanii aanaa sadiirraa buqqaanii ajjechaan namoota hedduurra ga'e qisaasamii qabeenyaa qe'een isaanii dhaabbileen hawaasaa qonni isaanii hundumtuu barbadaa'ee har'a naannoo buufata konkolaataa akka Horroo keessa Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Horroo magaalaa Shaambuu jiru keessa iddoo garaagaraatti tamsa'anii gadadoo garaagaraa jiru. Gadda guddaa qabna, cabina guddaa qabna. Haa ta'uuti kanuma keessa teenyeeti gaan xiinsammuu keenya gabbifannee ofitti amanamummaa keenya jabeeffannee lafa kufnee ka'uu dandeenya, lafa turkutamnee ka'uu dandeenya kan jedhu akka horannuuf akka gabbifannuuf gara keessan dhufuu kan hin barbaade. Turtiin keessan wajjin haa ta'u namoota hundumaa ofitti amanamummaan maali? Ofitti amanuu jechuun jedha saayinsiin xiinsammuudha bakka ofii kennuu jechuudha. Of galateeffachuu danda'u jechuudha. Yaada dhugaa irratti riyaalistikii irratti hundaa'anii yaada gaarii ofii kennuu jechuudha. Dandeettii keef, beekumsa keef, ga'umsa keef, maalummaa keetiif bakka ga'aa ta'e, bakka madaalawaa ta'e kennuu jechuun ofitti amanuudha jechaadha. Ofitti amanuun xiyyoo lama gidduu kan asiifachi deemuudha. Tokko waa'ee qaana'anii kufu yookaan immoo of tuulanii kufu gidduu lamaan kana jira jechuudha. Qaaniin namatti dhaga'ame, gadaantummaan namatti dhaga'ame, hamileen cabee keessi namaa ofii miidhamee an gatiin qabu, an waa'uun fayyadu, ani namaa gadi, ani booddeettafaadha jedhanii ilaalcha akkasii ofiif qabaachuudhaaf akka waan nama caalanii namaa ol ta'anitti pride seedanii unnecessary pride of tuulummaan barbaachifne qabaachuu gidduu kan jiru jechaadha. Kana gidduutti gaan madaalawaa akka ta'e ilaalcha gaarii akkamitti ofii qabaannaa kan gadis of hin buufne olis garmalee fidhiin lafa nu madaalu barnoota keenyaan, dandeettii qaama keenyaan, muuxannoo keenyaan, afaan keenyaan, aadaa keenyaan, amantaa keenyaan, maalummaa keenyaan, ilaalcha keenyaan lafa madaalawaa naaf mala jedhu ofii kennuu danda'uun ofitti amanuudha jechuudha jedheeti. Kani saayinsiin xiinsammuu hiikochuudha. Kanaaf egaan waan goonetti of galateeffachuu danda'uun, waan dogoggorretti immoo of sirreessanii of ceepha'uu danda'uun mallattoo ofitti amanuuti. Ofitti amanuu keenya kan gabbisu ofitti amanummaa keenya gabbifachaa gaafa deemu jireenya fayyaalessa akka jiran nu gargaara. Bakka ofii kennaa nama gad akka hin taane amanaa nama hundumaa olis immoo akka hin taane of daangessaa waan qabnu hundumaa bakka itti kennaa appreciate godhaa itti fayyadamatu jechaa deemuun jireenya fayyaalessa jireenya fayya qabeessa akka jiraannu akka nu gargaarutu qorannoon saayinsiin xiinsammuudha ibsaa jechaadha. Egaan qabiyyeen ofitti amanuu self esteemiidha maal fa'i? Inni tokkoffaan maalummaa ofii beekanii fudhachuu danda'uudha. Tokko maalummaa ofii akka dinaayii godhan nama barsiisa. Maalummaa ofii akka gananii akka dhiisanii akka nama maalummaa hin qabne akka ta'an nama godha. Namoonni akkasii addunyaa hedduu irratti identity crisis itti dhufaadha saayinsii xiinsammuu taasaa. Psychological crisis hamaa keessa galuu jedha. Ana miti kan jechaa jiru saayinsii xiinsammuu jechaa. Kanaaf ani
Ani maal akkamittan of define godha akkamittan of ibsa afaaniin gosaan sirnaan ilaalcha siyaasaan amantaadhaan bakka dhalootaan gartuun itti of madaqsuun maaliidhaan of ibsa kana qabaachuu danda'uun ofitti amanuu danda'uu keenyaa fi bu'uura akka ta'etu saayinsiin xiinsammuudha sirrii godhee lafa kaa'achuudha. Kanaaf identity, defining your identity, clear understanding of your identity. Origin case, biyyi kee ees, sabni kee eenyuudha, afaanni kee maal, gosi kee maal, professionin kee maal, dandeettiin kee maal, ilaalchi kee maal, gartuun kee eenyu, firoonni kee antiin kee eenyu. Warroonni akkanaa ofitti amanamummaa qabaachuudhaaf akka isaan bu'uura ta'anii fi faayidaa akka inni qabutu saayinsiin xiinsammuu haasaa jechaadha. Kanaaf kana gabbifan, kan adda baafnee abeenu, kanarratti hojjennu, karlatti irratti of ibsuu dandeenyu, kanarratti kiliir kan ta'e dhaamsa qabaachuu danda'u nurra jira jechuudha. Lammaffaan of ajaa'ibsiifachuu danda'u, self appreciation ka jennuudha. Waan itti gaarii ta'anitti of appreciate goonu. Qaama keenyaan ta'uu danda'a, ilaalcha gaarii qabnu, nama qajeelaa ta'uu dandeenya, barnoota keenyaan ta'uu danda'a, muuxannoo keenyaan ta'uu danda'a, madda galii keenyaan ta'uu danda'a, saba jaallachuu, saba qabaachuu, afaan isa kana hundumaa appreciate gochuu danda'uutu nurra jira. Appreciate gochuu danda'uun integral part of self esteem keessaa tokko akka ta'edha saayinsiin xiinsammuudha kan lafa kaa'u. Appreciating goonu yoo ta'e crisis nutti fidee dhufa. Waan irratti ifaanyee galmaan geenye hojjennee milkoofne isa galateeffachuudha. Isa hannee, isa saamnee, isa waliin dhoofnee, isa maqaa xureessinee, isa saba keenya salphifnee finne tuun taane isa hojjen, isa ifaany, isa carraaq, isa jijjiir, isa gumaachine sanaaf self appreciative character, culture qabaachuu danda'uuni it's an integral part of strong self esteem dha jedha saayinsiin. Isa kanarratti haa hojjennu jechuudha. Garmalee waan qabnu dhaadheessuurraa immoo akka fuqusannus achumatti nutti waan hin taane akka waan taanetti waan hin qabne akka waan qabnuti jechuun kufaatiidha. Maal jedha qorannoon ani dubbisaa ture kuni namoonni baay'een kan isaan garmalee of waan hin taane of godhanii of ajaa'ibsiifatanii jedha inferiority complexiidha jedha security dhabuurraa kan madduudha jedha insecure fiilii gaafa godhanitu isaan ta'anii deemuu jedha. Inni ofitti amanuu dadhabuu irraa kan maddu akka ta'edha. Kanaaf egaan kallattii itti hubannoo qabnu, jabina qabnu, dandeettii qabnu irratti kana hagoonuu, appreciate hagoonuu, of jajjabeessinuu, caalaa akka gabbifannu, caalaa akka daran guddachaa muuxannoo gaarii, beekumsa gaarii horachaa deemnu nu gargaaraa jira. Sadaffaa irratti amananii fudhachuudha waan keessa jiran. Amananii acceptance, reality, acceptance of the reality. Namoonni tokko tokko yoo isin baay'ee appreciate gootan ati kanaan jabaadha, ati kanaan gaariidha, ati kanaan danda'aadha, ati kanaan maaliyyoodha, ati akkas maal yoo jettan na saaddasiin jedha, na gowwomsita, sobdeenaan jetta jedha malee isin hirkaan fudhatu. Tokko tokko immoo dadhabina akkasii qabdi, isa kana sirreessi, isa kana fooyyeffadhu jettan sababa jibbitaniif, sababa balaaleffataniif, sababa xinnee akka barbaadan itti akkasitti ilaalee kan fudhatutu jira. Warra akkana self esteem ofitti amanuu qabaachuu laafina jabaa akka isaan qabaatanidha. Saayinsiin xiinsammuudha kanas. Reality keessa jiru amannee fudhachuu, waan taane fudhachuu danda'uudha. Waan hin taanes irraa fooyyeffachuuf, irraa barachuuf, irraa deebi'uudhaaf fudhachuudha. Namoonni akkas godhan self esteem jabaa qabachuudha. Ati dadhabina akkasii qabdati, kufaati akkasii galmeessiteet, boddittafina akkasii qabdi, kana jijjiiruu sirra jira. Namoonni waan akkanaa isa dhugaa ta'e, isa qajeelaa ta'e fudhachuu danda'an ofitti amanamummaan isaanii jabaa akka ta'e. Sababa ofitti amantuuf koomentii namaa fudhatta baay'ee. Koomentii fudhachuun jaallattu yoo ta'e, feedback fudhachuu irratti dadhabina qabda yoo ta'e, self esteem dangerii ta'e, gadi aanaa ta'e akka qabduudha saayinsiin. One constructive comment, positive feedback, appreciative feedback isii kennamu fudhachuu danda'uunis a sign of ofitti amanuudha jechuudha. Kanaaf egaan sadaffaa irratti waan qaban amananii fudhachuu danda'uun qabiyyee ofitti amanuu keessaa tokko akka ta'edha. Arfaffaa irratti ija jabina qabaachuudha. Waan danda'anitti, waan gochuu danda'anitti, lafa ga'uu danda'anitti, jijjiirama fiduu danda'anitti, maal waan ta'an hundumaatti ija jabina qabaachuudha. Itti
qaana'uu dhiisuudha jechaadha karaa kabiraa. Maalummaa ofitti qaana'uu dhiisu. Seenaa ofitti qaana'uu dhiisu. Rakkataa turre yoo ta'e, beela'aa turre yoo ta'e, kadhataa turre yoo ta'e, argamaa mana namaa turre yoo ta'e, rakkoo garaagaraa keessa turre yoo ta'e, isa kanatti saalfachuu qaana'uu dhiisu jechaadha. Waan qabnu, jabina qabnu, iskiilii qabnu, muuxannoo qabnu, barnoota qabnu, gosa qabnu, carraa qabnu, warra akkasii kanas fudhachuu danda'uun erga fudhatan immoo itti ija jabinaan calaqqisiisuu danda'u. Ija jabinaan gara tarkaanfiitti, gara hojiitti, gara faayidaatti, gara jijjiirama fiduutti jijjiiruu danda'uuni self-esteem keessaa waan agarsiisu keessaa isa tokkodha. Kanaaf ija jabina gabbifachaa deemuun. Ija jabina mallemmoo jechuun kan dudha nama cabsiisu, kan saalfii nama tootaalii saalfii nama dhabsiisu, kan aadaa Oromoof dudha Oromoo wajjin hin deemne, nama hin kabajne, aangoo hin kabajne, taayitaa hin kabajne, sirna hin kabajne, social values kan hin kabajne akkasirraas immoo of eeggachuudha. Inni akkasii ija jabinatu hin ta'in fallaba'ummaa jedhama. Of daangessuu dadhabu, self controlii ala ta'uu dadhabu jechaadha. Kanaaf ija jabina gaariin garuu waan itti qaanofnu hin qabnu, waan qabnu immoo sirriitti fudhannee deemna jechuudha. Kuni ofitti amanuu keessaa. Kabiraan kormaa madaalawaa ta'e qabaachuudha. Piraayidii madaalawaa ta'e. Namni tokko tokko xiyyoo kana keessaa gar tokkotti argama. Kaan garmalee kan sila isiniin jedhe itaata. Piraayidii hin taane. Kitaabni qulqulluun immoo kitaabni tokko tokko immoo kana jedhu of tuulummaan kufaatii dursa jedha. Of tuulummaan salphina dursa. Yeelloo baatee dhuma dhufasaa. Waaqni of tuulummaan jaallatu, Rabbi of tuulummaan jaallatu sababa ta'eef warra kanaatiin hin mormaa'edha. Kanaaf kormaa madaala'aa ta'e jechuudha. Of tuulummaa irraa adda ta'e kormaa madaala'aa ta'e jechuudha. Kun maal jechuudha? Of kuffisanii ilaaluu keessaa fi garmalee of dhiitessanii ilaaluu keessaa deebi'uu danda'u jechuudha. Gaaf garmalee kan sila jedhe garmalee of tuulummaaf kabajan taane ofii kennuun sodaarraa maddaa, insecurity dhabuurraa madda. Sababa kana ta'eef kormaa madaala'aan ta'e maaliidha? Waan ani itti kormaalan qaban. Isa kanatti nan koora, kanatti nan koora, kanatti nan koora, kanatti nan koora kan jedhu maal qabna? Kanarraa immoo lakki inni kun satti kooramin inni kun sakkatti ta'an miti kan jennu immoo maal qabna? Kormaa madaalawaan si'a baay'ee kan dhufu akka qorannoon argisiisutti hojjetanii galma ga'uurraa dhufa. Ifaajanii bu'aa tokko galmeessuurraa akka dhufu agarsiisa. Waan hojjennetti koorraa jechuudha. Jijjiirama finnetti koorraa jechuudha. Waan argamsiifnetti, waan gumaachinetti, waan kalaqnetti, waan fayyannetti isa kanatti koorraa jechaadha. Kanaaf kormaa madaalawaa qabaachuun ofitti amanuu keessaa qabiyyee sana keessa akka jiru. Ja'affaa irratti gad of deebisuu danda'uudha. Humility. Self discipline irraa dhufa kun. Namoota hundumaatii wajjin sadarkaa sanatti jiraachuu danda'uun, namoota harka qalleeyyii, namoota barnootaan gadi aanaa ta'an, namoota magaalaa irraa hiixuu jiran, namoota baay'een qaroomne wajjin jireenya ofii madaalessanii jiraachuu danda'uun mallattoo ofitti amanuu keessaa isa jabaa akka ta'edha tu saayinsiin lafa ka'a. Kun dubbii ajaa'ibaa natti ta'an illee gaafa dubbisu. Namoonni baay'een gaafumachii ka'anii miindaa gaarii argachuu jalqaban, hojii xiqqoo jalqabanii karaa qabachuu fi gaafa jalqabu, gaafa konkolaataa tokko bitatan, gaafa mana takka ijaarratan, gaafa bakki jireenya isaanii jijjiiraman, firoota durii wajjin, hiriyoota duriitii wajjin, namoota harka qalleeyyii, namoota sadarkaa social straataan gadi aanaa, economic straataan gadi aanaa, political alignmentiin gadi aanaa jiranii wajjin jiraachuutti hin saalfatu, hin qaana'u. Kun mallattoo ofitti amanuu dhabuuti jechuudha. Kanaaf reasonable humility qabaachuun ofitti amanuu danda'uudha. Hin saalfatin, ittiin qaaneen, ittiin yeellayin. Ofitti amanuu kee agarsiisa jechuudha. Namoota baay'eechiif fuutee kaata. Namoota baay'eef rool moodelii taata. Namoota baay'eef kallattii taata. Gadi bu'anii itti siqanii jiraatanii jijjiiruu danda'uun transformationii guddaa jireenya isaanii, qe'ee isaanii, hawaasa isaanii keessatti akka fiddu godhe. Inni kun immoo sababa ofitti amanuu jabaa qabdurraa kan ka'edha. Qorannoon xiinsammuudha ka'e. Torbaffaa fi isa dhumaa irratti saayinsiin xiinsammuu akka lafa kaa'utti ofittummaa madaalawaa ta'e qabaachuudha.
Ofittummaa lamatu jira. Tokko tokko waanuma kan ofii ta'an dabarsanii kennu mirga ofii, hiree ofii, qe'ee ofii, carraa ofii, afaan ofii, aadaa ofii, maalummaa ofii, maallaqa ofii, qabeenya ofii dabarsanii kennuudha jira. Inni kun ofitti amanuu dhabu gadheerraa fi badaarraa kan maddeedhaa jira. Inni xiyyoo kabiraa immoo waan hundumtuu anaaf. Xinnaanis kakii, guddaanis kakii, kunis anaaf, sunis anaaf, biyyi kun anaaf, afaanni kun anaaf, aadaan kun anaaf, albaadhummaa, ofittummaa isa gadheedha inni kun. Kanaaf of jaallachuun barbaachisaadha. Nama if jaallatetu maatii isaa jaallata. Nama if jaallatetu ganda isaaf aanaa isaa jaallata. Nama if jaallatetu hawaasa isaa jaallata. Nama afaan isaa, aadaa isaa, hojii isaa, maalummaa isaa jaallatu kan biyya isaa, kan aadaa isaa fi kan gosa isaa jaallata. Isa kanatus darbee biyya jaallachuu danda'a. Isa kanuun jedhan sana miti. Isa dhiisaati biyya laalaa kana dhiisaa no akkas miti. Ofii kee personally on an individual basis saba kee, hawaasa kee, afaan kee, aadaa kee, amantaa kee jaallatu tanaan kan saba biraas hin jaallattu. Ofitti amanuu dhabu hamaarraa akka madditu saayinsiin xiinsammuu kaa'e jechuudha. Kanaaf baay'ee of fedhuu, of jaallachuuf ofittummaa gadheen arroogaansiitti nama geessa jedha. Ijaa ba'u yeroo hundumaa loliis, yeroo hundumaa humnaan waa yaadu badaatti akka nama geessudha. Namni of jaallatu lafti inni kunis kakii, inni magaalaas kakii, inni baadiyyaas kakii, aangoonni kunis kakii, inni sunis kakii. Warra akkasii ofitti amanuu dhabuurraa kan maddee fi ofitti amanuu arroogaansiin irratti jabaate. Kanaaf ofitti amanamuu madaalawaa qabaachuutu nurra jira ka jedhudha. Egaan tuqaa torban isinii kaasee qabiyyee ofitti amanuu keessa ka jiranii tuqaalee kanaan of madaalaa ilaalaa. Gara biizinesiitti galuu barbaaddu yoo ta'e, dinagdeen of jijjiiruu barbaaddu yoo ta'e, barnootaan sadarkaa guddaarra ga'uu barbaaddu ta'e, hawaasa keessatti nama dhiibbaa fidu, jijjiirama gaarii nama fidu ta'uu barbaaddu yoo ta'e, isa kana keessaa kamtu isinitti hir'ata? Isaan kana keessaa isa kamiin garmaleetti fayyadamtanii daangaadhaa ala of baaftanii isa kamirratti jijjiiramaaf of gabbisuutu sirra jira ka jedhugaan akkas yeroo fudhattanii irratti of self reflection gaarii qabaatan abdii qaba. Warri kun egaan qabiyyee ofitti amanuu qabaachuu keessaa kan madduudha isa jedhuun saayinsii xiinsammuurraa isiniire. Amaloota ofitti amanuu fayyaalessa ta'e healthy self esteem gaafa qabnu sirriitti dandeettii ofii adda baafnee beekna jechuudha akka sila dubbanneetti. Maalan beekaa maalan hin beeku, maalan hin danda'a maalan hin danda'u, maaliif nan ta'a maaliif hin ta'u ka jedhu sirriitti adda baasee beeka, ittiin qaana'u, ittiin saalfadhu, ittiin yeella'u jechuudha. Kabiraan mataa ofii fi namoota biraa wajjin, hawaasa biraa wajjin hariiroo gaarii qabaachuu dandeenya jechaadha gaafsan. Inter and intra communication gaarii qabaanna jechuudha. Akkamitti akka walii wajjin hojjennu, akkamitti akka walitti dhiyaan, akkamitti walii kilaannee walirraa akka fudhan, akkamitti akka walii wajjin hariiroo goonu, akkamitti akka wal qabannee soso'uu dandeenyu ifii keenya wajjinis hawaasa, hiriyaa, obboleessa, maatii keenya wajjinis qabaanna jechaadha. Gaafa ofitti amanuu jabaa qabnu jechuudha. Kabiraan expectation realistikii ta'e lafa keenya. Gaaf waanuma bira ga'uu hin dandeenye. Lafa keenyeetu itti faanya frustration fidaadha. Inni sun immoo waan bira ga'uu hin dandeenye tokko karoorsine gaafa kaanu waan waggaa 5 waggaa 10tti achievable hin taane gaafa goonu bu'aan inni nuuf fidee dhufu keessaa hamaan inni tokko jedha frustration fida, self denial fida, of jibbuu, of xinneessuu, of bal'eessuu littee nama geessaa jechuudha. Garuu gaafa ofitti amanummaa gaa kan reasonable waan dandeenyu beekna ka humna keenya beekna, dandeettii keenya beekna, carraa jiru beekna, waan naannoo keenya jiru beekna, environment keessa sossoonu beekna jechaadha. Kanaaf expectation keenya illee madaalawaadhaan targeetii goona. Fedhii ofii sirriitti adda baasnee beekna. Ibsachuus hin dandeenye. Kanaafitu gaariidha ofitti amanuu. Waa hojjenna yoo ta'e warroonni kun baay'ee barbaachisoodha. Qacaramnee hojjennee fi xamboomsa barbaanne yoo ta'e warroonni nama dubbadhe kun baay'ee barbaachisoodha. Irra deebi'aatii dhaggeeffadhaa. Qonnatti seenna yoo jenna industirii seenna yoo ta'an lakki daldala bitanii gurguruutti seenna yoo jenna tajaajila wayii kennuutan seenna jenna yoo ta'e biyya alaa imaaleen achitti jireenya koo jijjiirradha jennee yaanna yoo ta'e wantooti tuqaaleen kaafne kun bu'uuraaf barbaachisoo fi lafee duddaa imala guddina dinagdee keenyaaf akka barbaachisanidha jechaadha. Wantoota baay'eetu ofitti amanummaa nama irroodii godhaa deema nama jalaa nyaata. Umuriin gaafa dabalaa deemu hirrinni qaamaa gaafa nama mudatu dhalootaan genetic laayiniin keenya
dhukkubi gaafa nutti hammaachaa deemu jabinni qaama keenyaa gaafa laafaa deemu sadarkaan hawaas dinagdee keenyaa gadi bu'aa gaafa deemuu fi akkaataan itti yaadnu kan hawaasaa irraa ba'aa gaafa deemu ofitti amanamummaa jabaa kan qabaanneef rakkoo danqaawamu jechuudha. Umuriidhaan jedhee hir'ina qaamaa dhalootaan waan dhufu dhukkubaa waan dhufu jabina qaamaa dhabuudhaan sadarkaa hawaas dinagdeetii fi akkaataan ilaalcha keenyaa ofitti amanuu keenya miidhuu danda'u saabatee fi irratti dammaqnee tikfachuuf irratti hojjechuun kan nurraa eegamudha jechaadha. Gara dhumaatti tuqaalee sadan yookaan arfan tokko ofitti amanummaa gabbifachuuf maal goonu? Self esteem gaarii ta'e akka biildii godhachaa deemnuu fi maal goonu? Inni tokko yeroo hundumaa negative ta'uutii ofirraa fageessuudha. Namoota negative ta'uutii nutti fidan, ilaalcha negative ta'e nu gorsuu barbaadan, qeeqan barbaachif, koomentiin barbaachif, ittiin nu cabsuuf, ittiin nu dadhabsiisuuf, ittiin hamilee keenya tuquuf, ittiin daandii nutti daangessuuf namoota negative mentality qabatan, sistemii negativii nutti fidee dhufu dafanii irratti dammaqanii ofirraa faccasuu barbaachisaadha jechaadha. Namoonni baay'een akkuma bakka guddaa akka geessan barbaadan sadarkaa guddaa akka geessan barbaadan hamilee akkuma isinii kennan akkuma isin jajjabeessan harka isin qaban isiniif gumaachan namoonni baay'een immoo isin danquu isin dadhabsiisuu dudubatti isin harkisuu isa kaleessaa isa waggaa darbee isa bara dhaloota keessanii isa lafatti dhalattanii isa maaliyyoo muuxannoo isa kana isinitti muudhaanitu danqaadhaaf hamilee keessan dha'uu barbaada. Fight negative thought. Hin keessumsiisinaa laphee keessan keessatti sammuu keessan keessatti negative ta'uutu hin qabne negative reasoning negative argument isa kuni irraa of eeguun barbaachisaadha. Lammaffaan namoota yaada negative qaban irraa adda of baasuudha. Namoota baay'eetu iddoo baay'ee dhaqee injifatame wajjin falmeen amansiisa gorseetan deebisa wallaansootti qabeetan qajeelcha jedhanii kan nyaataman baay'ee positive namoota yaada qajeelaa qaban caalaa yaada jadha warra qabantu dafee nama cabsu nama balleessu gara warra akkasiitii wajjin dhaabattanii argumentiin uuminaa obbolummaa hin uuminaa qe'ee tokko hin jiraatinaa ganda tokko hin jiraatinaa. Warra akkasii chaalenjii gochuurraa yoo isaan buraayyuu jiru ta'e isin laga xaafootti deemaa galaa. Yoo isaan naqamte jiru ta'e isin ambootti galaa. Yoo isaan gobbaa jiru ta'e roobeetti isin qaqqabutaa shaashamanniitti galaasin. Namoota jireenya isaanii keessatti hawaasa jireenya isaa keessatti negative ta'uutiidhaan chaalenjii gochuudhaan dadhabsiisuudhaan kiritiksiidhaan skilled ta'an irraa baqachuun ofitti amanamummaan keenya kan tuqamne ofitti amanamummaan keenya akka hin miidhamnee fi faayidaa akka inni qabudha kan saayinsiin dubbatu. Yeroo hundumaa yaada waa'ee ofii yaada pozitiivii biildii gochuu akka ta'e akka barbaachisuudha sadaffaa irratti. Isa baay'ee pozitiivii qabnu irratti biildii goonu. Barnoota keenya irratti yoo ta'e, muuxannoo hojii keenya irratti yoo ta'e, aadaa keenya yoo ta'e, ilaalcha keenya yoo ta'e, fira qabnu yoo ta'e, sistemii keessa jiraan yoo ta'e biildii gochuu isarratti biildii gochuun kan dura jirutu inni caalaa self esteem gaarii ofitti amanamummaa gaarii akka qaban akka caalaa gabbachaa deemuudhaaf nu gargaara jechaadha. Ilaalcha keenya yeroo hundumaa gara isa qajeelaati jechuudha. Waa tokko ija qajeelinaan ilaaluutti yeroo hundumaa tiiltii of gochuudha. Yeroo chaalenjiin tokko nu mudatu, yeroo rakkoon tokko nu mudatu, yeroo qisaasamii tokko nu mudatu, no sti opportunity way keessa jira. Faayidaa way fidee dhufuudha. Opportunity yookaan immoo karaa ittiin hiyyuma miliqu, karaa ittiin hojii argannu, karaa ittiin dandeettii keenya mul'ifnu wayii nuu fidee dhufa ka jedhu akkasitti ilaaluudha jechuudha. So try to see the positive side jechaadha. Try to see the opportunity side. Try to see potential keessan kan ittiin exercise gootan jechaadha. Inni kun self esteem jabaatee akkasiin gabbifattan nu godha. Arfaffaa irratti ofii keenyaaf gara laafina qabaachuun barbaachisaadha. Lafa dadhabnetti ofii gaddinee of jabeessinee of gargaaru. Lafa jabaa taanee performii goonetti of encourage awwaardii of badhaasu. Of badhaasu yeroo bashannanaa fakkeenyaa ofii kennu. Waan miidhagaa tokko ofii bituu. Yookaan reekardii tokko ofiif qabachuu. Inni kun waan goon hundumtu riwaardii of ilaachaa deemna yoo ta'e self riwaardii of gochaa deemna sababatee fi self esteem keenya ofitti amanamummaan keenya caalaa gabbachaa deemaa jechaadha. Ofitti amanamummaan galgala tokkotti waan dhalatu miti. Processiidha.
Ofitti amanamummaan dhimma galgala tokkotti sadarkaa tokko irra ga'anii bulan miti. Ofitti amanamummaan dhimma waggaa tokko keessatti iddoo barbaachisaa ga'eera waan jedhan miti saayinsiin akkas hin jedhu. Wanta itti fufiinsaan qabaachaa deemanidha. Waan itti fufiinsaaf bara ofii guutuu biildii godhaa wayyeeffachaa jabeeffachaa deeman jechaadha malee waan achiivii godhanii biraa deebi'an miti jechaadha. Kanaaf self-esteemiin bira ga'ameen dhumu. Hamma umurii keenyaatti hammuma muuxannoo dabalan, hammuma barnoota dabalan, hammuma yaada posiitiivii biildii godhan, hammuma jabaachaa deemne, hammuma dinagdeen guddachaa hammuma kana dabalaa deemaa jechaadha. Kanaaf self-esteem is not about achieving it overnight or achieving it in a particular year. It's about persistent and continuous growth, improvement. And exercise jechaadha. Kanaaf akkaataa kanatti yaadne utuu abdiin kutateen utuu nan dadhabeen jedhin irratti hojjennu jechuun barbaada. Egaan ofitti amanamummaa waa baay'eedhaaf gaariidha isiniin jedheera. Kallattii itti yaadnu hundumaa waa hojjechuu barbaadu nan danda'a. Eenyu kan danda'anis nan danda'a. Samiirraa fudhateen dhufe. Gaafa dhalate dhalootaan harkatti qabateen dhufe. Isa eebalu godhaanis gochuu nan danda'a. Isa biyya akkasitti ta'e abiyya kanattis gochuu nan danda'a jechuudhaaf inni nama barbaachisu tokko keessa ofitti amanamummaa jabaa qabaachuu. Chaalenjii baay'een nama mudata. Siistamiirraa nama mudata. Hawaasa ofii keessaa, maatii ofii keessaa, hiriyaa ofiirraa, siyaasarraa, marsariitii hawaasaa kana waa baay'een namatti darbatama. Isa kana biitii godhanii lafa yaadan ga'uun dinagdeedhaan sadarkaa barbaadan ga'uuni ofitti amanamummaa jabaa qabaachuun waa barbaachisa. Isa kanaaf gaasa kanarratti hojjennee gabbifachuun baay'ee barbaachisaadhaan isiniin jechuu barbaada. Keessumatti dargaggoonni keenya yuunivarsiitii irraa eebbifamtanii yookaan manneen barnootaa sadarkaa olaanaa jecha kaalejii garaagaraa irraa eebbifamtanii yookaan 12 fixxanii akkasumas carraa hojii garaagaraa jalqabuudhaaf warri tattaaffachaa jirtan keessa qabiyyee si qabaattanii gabbifachuun jiru tokko xiqqoorraan jalqabaa amma ziiroorraan jira garuu possible iddoo guddaa tokko ga'uu nan danda'a kanan qaba sanan qaba akkasitti asiin akka jettanii fi galaa guddaa isinii ta'a jedheetan yaada kan isinii feeruu dhufe waan nan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa viidiyoo kana like share subscribe gochuu yoomiyyuu taanaan hin dagatinaa. Hiriyoota keenya, firoota keenya, obboloota keenya baadiyyaaf magaalaa biyya keessaaf biyya alaa jira sadarkaa dinagdee garaagaraa bira jiraniin biraan hageenyu jabaadhaa hamilee hin kutatinaa barri bara qabsoo dinagdeeti barri baratti wallaansoo qabnee hirree dinagdee isa nu hiyyoomsee cabsine gaaffilee keenya siyaasaaf hawaasummaa kan biraa harkaan ga'annuudha. Kanaaf jabaadhaan isiniin jechuu natti tola galatoomaa horaa bulaa.